Qeerroo bilisummaa Oromoo torban guyyaa lama Kamisaa fi dilbata galgala akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaa. sa'a tokko haga sa'a tokko walakkaa Dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15,400 irratti sagantaa dabarsuu amma jalqaba. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo sagantaa keenya kan isin beeksisuun isin waliin turu ani Hirkoo Lammiiti. Sagantaa keenya har'aa tartiiban isin beeksisa. Jalqabarratti oduu isin dhageessisna. Ittaansuun qophii Oromiyaa torban kanaa isinii dhiyeessina. Xumurarratti sagalee waraana bilisummaa Oromoo isin dhageessisna. Gidduu sagantaa keenyaatti wallee warraaqsaa isin affeerra. Turtiin keessan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin haa ta'u. Oduu har'aaf qindeeffannettan isin dabarsa. Ashamaa akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Sadaasa 10/2022 oduu waliin Handaraartuu Oromiyaati. Hangafti aartii Oromoo kan ta'e Dr. Alii Muhammad Birraa du'aan addunyaa kanarraa Sadaasa 2022 boqote. Sirni awwaalcha isaa guyyaa dheengaddaa jechuun Sadaasa 8/2022 bakka dhaloota isaa baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti bakka mararfattoonni isaa argamanitti raawwateera. Gama biraatiin Sadaasa 6/2022 lixa Oromiyaa magaalaa Dambidolloo keessatti waraanni mootummaan bobbaase maanguddoo obbo Daggafuu Shootaa haala nama suukanneessuun ajjeesuun reeffa isaanii bakkeetti gatan. Maanguddoon kun hojii humnaa hojjetanii maatii isaanii kan jiraachisan yoo ta'u, waraanni mootummaa yakka tokko malee akka ajjeesan maddeen sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Bifuma wal fakkaatu lixuma Oromiyaa magaalaa Naqamtee keessatti waraanni mootummaan bobbaase obbo Taamiraat yookaan Maammush jedhamuun beekamu Sadaasa 8/2022 yakka tokko malee ajjeesan. Akka maddeen sagalee qeerroo bilisummaa Oromootti himanitti Taamiraat Yuunivarsiitii Amboorraa muummee akkaawuntiingii barnoota xumuree Yuunivarsiitii Wallaggaatti ramadamee hojjechaa ture. Yeroo garaa yakka tokko malee humna tika biyyattiin ukkaanfamee dararamaa ture. Bara 2010 bakka hojii isaa mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti itti marsuun rasaasa itti roobsuun miila rukutanii turan. Dabalataan Taamiraat daa'ima baatii tokkoo kan qabu yoo ta'u, yakka tokko malee humna tika biyyichaan adamfamee ajjeefame jechuun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Gama biraatiin kibba kana lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee fi magaalaa Mandii keessatti mootummaan Itoophiyaa haleellaa diroonii qilleensarraa fudhatee lubbuun jiraattota hedduun gaaga'ameera. Keessaahuu Sadaasa 9/2022 lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa mana Sibuu magaalaa Mandii haleellaa diroonii mootummaan fudhateen lubbuun namoota nagaa 100 olii gaaga'ameera. Haleellaa kana keessatti daa'imman kichuu hanga maanguddootti keessatti argamu. Hojjetaa Wangeelaa Taarikuu Waannaa magaalaa Mandii kan jiraatu warroota haleellaa sana keessatti lubbuun darbe keessaa nama tokkodha. Sadaasni 9 guyyaan diddaa fincila diddaa garbummaa waggaa 17ffaaf guyyaa kaleessaa kabajamee ooleera. Guyyaa yaadannoo kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti tarkaanfii diinarratti fudhachuun guyyicha yaadataa ooleera. Akkasumas miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo baadiyyaa fi magaalaa garaagaraa keessatti akkanuma walitti dhiyaatanii guyyicha yaadachaa oolaniiru. Guyyicha sababeeffachuun waa'illi keenya sabaaf waan qindeeffate qabdi. Sadaasni 9 barabaraan guyyaa yaadannoo fincila diddaa garbummaa ta'ee kabajamu erga eegalee waggaa 17ffaadha. Guyyichi qabsaa'ota Oromoo biratti haala addaatiin kabajama. Sadaasni 9 kan bara kanaa biyya keessaaf biyyoota alaatti haala addaatiin kabajamee ooleera. Itti dabaluunis miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti guyyicha yaadataa oolaniiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo uummata bal'aa dammaqsuun sadarkaa qabsoo bilisummaa Oromoo har'arra ga'eef ga'ee guddaa taphateera. Guyyicha ilaalchisuun jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo Sadaasa 8/2022 ibsa baaseen adeemsa keessa darbee as ga'ee fi fuulduraaf isa akeekeera. Guyyaan kun dhiigaaf lafee qabsaa'ota bilisummaa Oromootiin tikfamee har'a ga'e kan jedhan qeerroon bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa tokko tokkorraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof yaada kennaniiru. Guyyaa yaadannoo kanaan baga geessan jechuun gara fuulduraattis qeerroon bilisummaa Oromoo jaarmiyaa saabaa WBO waliin qabsoo bilisummaa Oromootti xumura gochuuf akka hojjetanis himaniiru. Dhiigni daa'immanii hanga maanguddootti Oromiyaaf jecha dhangala'aa turee fi jirus qabsicha iticheera jedhan. Aarsaan dargaggoonni barattoonni akkasumas uummanni Oromoo bal'aan fincila diddaa garbummaatti hanga fincila xumura garbummaatti kaffalaa turan
sadarkaa qabsoo bilisummaa Oromoo har'a gahuu fi kanaafis gahee guddaa taphateera jedhan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qindeeffanne kanneen turan qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Wallee kanaa booda gara qophii keenya Oromiyaa torban kanaattan isin dabarsa. Akkam jirtu an sagalee qeerroo bilisummaa Oromoorraan isinii bilbila Irkoo Lammiin jedhama. Isin jiraataa eessaa akka taatammee dhaggeeffattoota keenyaaf ifa godha. Tolu akkam jirtu naguma jiraataa ona mana sibuu keessan jiraadhaan illee onuma mana sibuu kana keessatti dhaladhee guddadhee jechuudha. Ayyee Oromticha godina Wallagga Lixaa ona mana sibuudhaa toorarratti argamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha. Egaa ona mana sibuu magaalaa Mandii dabalatee naannoo sanarratti balaa gurguddaatu adeemsifamaa jira. Uummata nagaa irratti uummati nagaan diroonii mootummaatiin dhumaa jira. Haga ammaatti illee lakkoofsi namaa lubbuu dhabanii hedduu ol ka'aa jiraachuu maddeen garaagaraa heeraa jiru. Waan kana isinirraa qulqulleessuufanii gara keessan bilbile quba qabduu waan kanarraa. Amma yeroo ammaa kana keessatti isa Wallaggaa kana keessatti deddeebiin nutti jabaatee dabaa jira. Meeshaa nama maleeyyii jedhamuun eeggadda akkasuma kana guyyaa roobii yookaan arbii jedhamu irratti naannoo Biilaa jedhamu magaalaa Biilaa hawaasa gabaabaa irratti diroonii darbatee hawaasa nama nagaa yeroosuma battaluma sana nama 9 lubbuun darbe namni 70 immoo hin madaa'e kanillee madoo sana damdamachuu dhabee lafatti geeffamu dhabee ganda baadiyyaatti kan gale lubbuutiin hangammaa kana darbaa jira guyyaan guyyaatti maqaa isaallee kan
beekuu wal'aallus kan beeknus kan keessa jirullee lubbuutiin guyyaan guyyaatti darbaa jira. Akkasuma immoo kun naannoo ona mana sibuu magaalaa keessa iddoo lamarratti darbatee kaleessa guyyaan sun guyyaa roobii akka gaafa diinaa irratti darbatee guyyaa gabaati. Gabaansaa hatiqqas iyyuu malee waqtii sa'aatii 7 irratti hawaasa irratti diroonii darbatee namni madaa'e. Inni lubbuun darbe kan baadiyyaatti lubbuun darbee gale namni quba qabu hin jiru. Kan battaluma sanatti du'aasaa namni lafarratti arge naannoo nama 15 oliitii jechuudha. Du'aan nama kanaa kan maqaan isaallee keessa eeramee isiniif gara miidiyaa irratti akka darbu godhamillee hin jira. Qabeenyi jiru qotte duudaan faradoon gaariin kan irratti gadhiifameetu hawaasi mootummaan biyya bulchu. Waraana rukute jedha gaafa lubbuu hawaasaa balleesse. Waraana rukute jedha eenyu wajjin akka inni jiraatu wallaalle sa'aatii ammaa kana kunuunma ibsitaala guddaan mana sibuu keessa jiru. Namni lafa gadhiisu dhabee lafa afanii lafa kanarra ispaantii kanarra madaan gangalataa jira sa'aatii ammaa kana yaalallee dhabee akkasii yaalallee dhabee mootummaan akkasitti dirooniitiin dabaa jiru. Dubbannaan isaa yoo tulfaate waan dubbannu wallaalte maal godhu asirra dubbatu boriyyuu hin jiru maal dubbannee miidiyaa irratti argisiifna haalli jiruu ulfaate uummata lafa dhagaa baadiyyaa irra dhaqee magaalaa irra dhaqee qullubbii fajaboo bitachuu dhaqeettume kaleessa akkasitti badduu bahe uummata magaalaa irraa guddeessi isaayyuu miti uummata baadiyyaa irraa waan agadatu harkarraa gara afaanitti deeffatutu dhume. Gaarii uffatee dhaqee dhume dugdatti baata gurmuu irratti baattatee dhaqee dhume. Hawaasi keenya akkasitti dararamaa jira. Mootummaan abbaa hirree duguuggaa sanyii nurratti raawwataa jira sa'aatii ammaa kanaan isiniin jira. Aleellaan kun bakka sadii irrattidha kaleessa kana kan raawwatame jedhu namooti bakka sanarraa dubbatan egaa isinumaan iyyuu yaalii yeroo dheeraa boodan isin argatterraa kan hafee kallattiidhaan sararri bilbilaallee adda citee jira natti fakkaata amma yeroo kana bakkoota akkamii fa'imee bakki aleellaan diroonii kun irratti raawwatan. Aleellaan iddoon tokko toora waajjira bulchiisaatti dhiyaatu ispaaltii gurraacha irratti raawwate 2 gabaa roobii jedhamtu irratti raawwate 3 kara daalatti jedhamu konkolaataa tokko irratti maqa daalatti jedhamu irratti konkolaataa tokko irratti bu'e. Isa konkolaataa sana irratti bu'e hawaasi hangammaayyuu eeruu kan kenne hin qabu jechuudha. Hawaasi baqatee sa'aatii namni magaalaan mana ga'u keessa namni jiruyyuu hin jiru. Warra hojjetaa hospitaala keessaatu tokko jirarraa kan hafe hawaasi guutuun mana gadhiisee deeme. Kaleessa eengadda waraana bilisummaa Oromootu jira. Har'a garuu waraana mootummaa dudduubaa dhufee uummata nagaa rukutaa dhufee lafarratti akka bisingaatti jissaa dhufee kan inni rukutaa dhufe immoo sittiyyuu adda baafna kan keessaati kan inni haasaa jiru. Bilbillee dubbatee lafatti arganii hawaasarraa qulqulleessan waliisaarraa qulqulleessan hin jiru. Du'aa kun eenyuun isaayyuu wallaalame lafitti adda baasan hin jiru. Mootummaan niitorkii balleessee lubbuu hawaasa ammana ga'u balleessee aragii kan beenguwaayyuu waan dubbanne hin qabnu sunillee beenguwaa irratti duguuggaan sanyii raawwatee darbe manni gubatee lubbuun namaa darbee lafarratti dhume reeffa lafarra jiru bineensa dabaddabaa bulee namni quba qabu hin jiru jechuudha. Kana waan sitti dubbanneeyyuu dubbannaa mataa dhiisanidha malee waan dubbatamee eenyu dhaga'u miti. Sagaleen miidiyaa amma dhaga'u kun tarii Oromtichaaf Oromoo yoo dhaga'e malee addunyaan nu dhageessisaa hin jiru. Miidiyaan addunyaa dhageessisu hin jiru. Addunyaan Oromoo ilaalus hin jiru biyya lafaan. Kanumti Oromoo ilaaluyyuu sitti uumama yoo ta'e malee uumamees hin jiru. Tarii immoo Rabbiin waan isaa maluun uumuu danda'a gurratti dhageessisu malee hawaasa kan dhumaa jiru lubbuu hawaasaati. Waraanni namni keessaa du'eyyuu hin jiru jechuudha. Lubbuu hawaasaa xaragee lafarratti balleessaa jira. Qabeenya gurgurannaa dhaqeen gurgurannee nagadachuu dhaqeen nagadannee bitachuu dhaqeen bitannee jechuudha. Lubbuun isaa akkasitti darbe karaa kamimmoo dhaqee reeffasaayyuu fudhata sa'aatii ammaa kana. Eenyuttuu dubbannee dhaga'amaa yoo Rabbi tokkitti nuu dhaga'e malee lafitti himatan iyyuu hin jiru. Hedduu waan garaa nama nyaatudha. Egaa bakka sanatti dheengadda kan humni waraana bilisummaa Oromoo magaalota bilisa baasaa deemu
wal qabsiisee aleellaan magaalaa Mandii irratti raawwatamee bulchaan aanaa sanaa kan nu lole uummata malee waraana bilisummaa Oromoo miti jedhee gaafa inni dhaadatullee dhaga'amaa ture jedhu namooti keessa beekanii kanaan wal qabata jettanii yaaddu haaloo ba'annaa kan waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa sana to'ateef haala kana kan mijeesse uummatadha jedhanii uummata irratti waan haaloo ba'aa jiran isinitti fakkaata? Inni kun akka nama bira jiruutti margee dubbateyyuu fakkaata. Atummaan dhugaadha waan akkasii kun. Iddoo hawaasi heddummatee jiru bilbilaan nama hordofee diroonii sana iddoo akkasii dhayi jedhedha. Hawaasi iddoo akkasii jira dhayi jedhee Mandii sana magaalaa Mandii sana keessa kan quunnamutu jira. Bulchiisi aanaa achirraa deeme. Kan qaama nageenyaa deemetu jira. Kan amma kunoo dhufanii keessa galan laalaa jirra. Sa'aatii ammaa kana keessa waraana isaanii godhatanii sirbaa ililchaa galantu jira. Kunoo sa'aatii ammaa kana warri kaleessa dhiisee deeme. Ammoo keessa dhufee galeetu kottaa jechaa jira. Hawaasa warra baqatee mana cufeeniyyuu lallabbii gochaa jira. Iddoo sana iyyuu kan ilaalchisee argisiisee isee maaloo jedhan nuyi maqaa isheen beennu umuriin keenyas daangesse sana bilbila waamee iddoo sana hawaasa rukuchiisaa jiru. Bulchaa aanaa sanaa fi qaama nageenyaa aanaa sanarra ture ergamtoota kaleessa dheengadda isaan qaban. Waraanni bilisummaa Oromoo waan inni uummata Oromoo qulqulluudha harka nagaadha jedheeti kan inni wajjin jiru. Garuu inni dhiiga baatee harka dhiigaatiin laaqqateetu harraba dhiigaatiin diimeffateeti kan inni hawaasa isaa dararaa jiru jechuudha. Gaafa inni dhufu waraana bilisummaa Oromoo irra harka kaawwata. Gaafa inni dhufu waraana mootummaa irra harka kaawwata. Warra ayyaallallattuu kana iyyuu kan uummata Oromoo lafarraa dhuguuggisa balleessaa jiru akkuma mootummaa abbaa irree kanaati. Kunillee miidiyaa jiru irratti nu ibsamee of eeggannoo isaa akka inni godhamu namoota maqaa dha'uu dandeenyutu jira kana keessa. Namoota itti himuu dhagaan himan dhaga'u malee hima diddeen du'an didduu jedhe Oromoon kana kan nu duubatti deebisaa jiru. Kan kaleessa dheengadde akka hawaasi keenya bilisummaan arganne akka mootummaa abbaa irree duguugaa sanyii geggeessisu kan nurratti geggeessisaa jiru warra ayyaallallattuu akkasii kanaa jechuudha. Arraba lama qabaattee harka lama qabaatteetu kaleessonni kun dhufe harka sarara kaa'attee sirbi. Har'a gaafa inni kun dhufu harka sarara taa'essee ilaalti iddoo isheen ilaaltu illee qulqulleessine yoo rabbi jedhee immoo guyyaa tokko isheen isaa iddoo sanatti duuti malee argine bilbilaan iddoo akkasiiti jettee kan rukuchiiftu. Bulchaa aanaa sanaa fi qaama nageenyaa aanaa sanaa bitamtoota kan ishee jala jirtu bitamtuu akka ta'anii sanaadha jechuudha. Kan duguugaa sanyii daa'ima irratti haadha daa'imaa irratti haadha hoosiftuu irratti ilmoo hoosiftu manatti dhiiftee kaatee duute reeffa isheellee namni fuudha hin jiru. Namoota akkasiiti namni dhume. Haati ayyuhaanni illee ayyuhaanni keessa harreen gabaadhutti ilmoo manatti dhiiftee haatatti duute mana ilmoon bu'aa jirtu uummata baadiyyaa. Maal isinitti illee dhageessifna waan nama yaachisu miti waan nama maraachisuudha malee wanti kaleessa ona mana sibuu irratti raawwate. Waan ulfaataa dhagaame namoota kana kan qaama mootummaa keessa jiranis kan qaama mootummaa ala jiraatanii dhumaatiin uummata kana irratti jabaatee akka adeemuuf yookiin uummati kun akka haala kanaan daguugamuuf haala mijeessan jettan yoo jiraate maqaa isaanii eeruu ni dandeessu. Eeruu isaanii maqaa isaanii miidiyaa irratti dabarsinu barreeffamaan isinii erginaa yoo rabbi jedhee qaamaan akka bira gaamu amma haala mijeeffattee qaama gar tokkotti gorti yookaan iddoo tokkotti dabarti waan ta'eef miidiyaa irratti gaafa dhagatte eeruu isaanii isinii ilaalla. Kun sa'aatii isaa yeroo isaa irratti eegamee namni kun ajaji itti kennamuu qaba, gorsi itti kennamuu qaba, gorsi kennamullee xumuraa itti kennamuu qaba. Lubbuu nama meeqaa dararee jiraatu jechuudha namoota akkasii. Sa'aatii amma nuyi miidiyaa irratti darbu isheen iddoo jijjiirratti jechuudha. Akkuma rimmaati. Rimmi gaafa siin qotan gararra gorsee jijjiirratti jechuudha. Adurreen gaafa achiin hantuuta hedduu isheen immoo gara siin ol baati. Kana isheen amma nuun taphaa jirtu kun. Kan Oromummaa keenya dudduubatti deebisaa jiru iyyuu kana. Hin deebi'u wanticha sun deebi'aaf abduusaa abdiiwatti isheen kun mootummaan liqiidha kan inni ittiin jiru. Liqii fi buuree qaama alaarraa liqii buureeti kan inni uummata isaa dabaddabaa jiru malee qabeenya tokko qabaatee miti. Garuu Oromoon waraanni bilisummaa Oromoollee uummanni Oromoollee liqii tokko qabaatee miti kan inni utubaa Oromoo mootummaa
waraana isaa bira dhaabbatee jiru kan inni ittiin utubee jiru liqii miti jechuudha. Qootee haramee nagadee buufateeti kan inni waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbataa jiru uummata isaa bira. Innis kan inni uummata isaa bira dhaabbatu. Eeggadda gaafa waraanni bilisummaa Oromoo iddoo sana fudhate kan ati diina ati maali adda baasee hin qabu. Yoo ta'e bulchaa nageenya qaama jiru qulqulleessee ati akkas godhee deemanii lubbuu nama tokko balleessee gahu. Garuu mootummaan abbaa irree hawaasa nagaa daa'ima daa'ii beekaa beektoliidha kan inni lubbuu isaa balleessaa jiru jechuudha. Eeruu kana isin ilaalla yeroo gabaabaatti barreeffamaan isin qaqqabsiifna. Garuu miidiyaan dubbatu waa'ee Oromoo kana gadi fageessaati. Eenyu irratti illee haa dubbatu. Kan Tigraay argaa jirtu. Haati deessu haati ilmoo godhattee bulte ganama miidiyaa irratti dhaga'amaa jechuudha. Duutee bulte illee ganama miidiyaa irratti dhaga'ama. Oromoo afaan hin qabu moo biyya hin qabu? Mirga hin qabu moo lafa hin qabu? Dubbannaan maaliif hin dubbatamu kan Oromoo kana? Jabeessitanii warri miidiyaa irra jirtan waa'ee Oromoo kana kaasuu lallabuun dhiisina. Du'aan nama keenyaa yoo beektoti yookaan hayyuun nu keessaa du'ellee gara baadiyyaatti geeffamee awwaalama. Iddoo handhuura Finfinnee jedhamu sanarratti. Ayyuu warruma jaka keessa jiru iyyuu. Galatoomaadha. Mee haalli amma adeemaa jiru kun gabaabsaati mee naaf ibsaa haala amma deemaa jiru kanarratti egaa uummati waraana bilisummaa Oromoo irraa akka abdii muratuuf waan itti yaadamee godhamu fakkaata. Wanti kun hin milkaa'a jettanii yaadduu mee gabaabsaati naaf ibsaa. Uummati waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuuf reefuudha. Amma madoonsaa reeffisaa lafatti gatame waan ta'eef haati daa'ima garaa keessatti baatu fudhattee gara waraana bilisummaa Oromootti deemuuf qophii. Jaarsi dhadhabaan akka kooti ankaasisaa qabatee gara waraana bilisummaa Oromootti deemuuf sochii. Qabeenya qabuun gumaache utubuuf waraana bilisummaa Oromoo bira jiru reefuudha malee waan sodaachisee dudduubatti deebi'u tokko iyyuu hin qabu. Kanaaniif waan sodaachisu hin qabu. Lafarraa dhumus qiyaamaadha. Waan biraa tokko hin qabu. Rabbiin silumayyuu dubbateera. Man qutila duuna maaliif fawwa shaydi jira. Namni lafa kee biyya irratti duute ofii keetiyyuu na biratti jaallatamaadhaa jira Rabbiin waan ta'eef sodaan hin jiru. Kanaaf reefuu bira dhaabbata uummanni Oromoo. Sodaan kanaan jiru. Kanaafis waan nu raasee waan nu dudduubatti deebisu waan tokko. Sodaan hin jiru hawaasa reefuudha. Waraana bilisummaa Oromoo cina dhaabbachuu miti itti bisuun itti uwwisuun iyyuu reefuudha. Isa kanan isiniin jedhaa jechuudha. Ayyee galatoomaa ulfaadhaa dhumarratti yaadaaf ergaa yoo qabaattanii gabaabsaatii yaada keessan dabarfadhaa. Ayyee ergaan qabu uummati Oromoo ala jirtu. Uummanni Oromoo keessa jirtu. Deddeebiin isinitti hima. Sheekolee qeesolee keessumaa godinni Jimmaaf Harsiin akka nu dhiiftan. Warri keessaa ala jirtan immoo utubuu waraana bilisummaa Oromoo kana bira dhaabbachuu cina isaa dhaabbattanii afaan lama afaan isin faajjessu kana dhaggeeffachuu dhiiftanii waraana bilisummaa Oromoo bira dhufti keessan akka dhaabbattanii wanni iddoo akkasiitti darbatame jedhamu kun yeroof malee gabaabduudha ni deebiti. Mootummaan jallisaa soqamee kufe. Kadhaatiin dhufee dudduubarraan dhufe kadhaatiin dhufe malee waraanni bilisummaa Oromoo irraanis jalaanis dadhabsiiseera akka bira dhaabbattan sagalee keenya immoo akka Oromoo cufaan geessaniin dhaamsa foggolabaa jechuudha. Ayyee Oromticha godina Wallagga Lixaa ona mana Sibuu kan haala rakkisaa keessa teessanii haleellaa diroonii humni shiftaa mootummaa uummata nagaa irratti raawwate. Gurra dhaggeeffattoota keenyaa buusuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin isinan galateeffadha ulfaadhaa fayyaa ta'a. Isinillee naa galatoomaa jiraadhaa. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya caqasaa jirtu jennee abdanna. Wallee kanaa booda gara qophii keenya sagalee waraana bilisummaa Oromootti isin dabarsa nu waliin turaa. Sokorroo bal'ina daataa. Sayyoo koo walii kaa goota koo maaltu fakkaata. Sokorroo.
sokorroo baalli nadaataa affelloo hidhaanii biyya koomaatu bakkaata sokorroo baalli nadaataa elemoo olii karaa goota koomaatu bakkaata dhiira goonni dhalchee baalli nadaataa ambookoo gudhanii jajuu koomaatu bakkaata sarii ijoollee gimbii baalli nadaataa beekikoo wallaggaa jaartuu koomaatu bakkaata warra seenaa beektuu baalli nadaataa dibeekoo gumaa'ee limuu koomaatu bakkaata gachootaa fi mandii baalli nadaataa naangoo bijaajii yuubdoo koomaatu bakkaata. Harka fuunii kabajamtoota hordoftoota sagalee qeerroo nageenyi haa dursuu jechaa qophii sagalee waraana bilisummaa Oromoo sadaasa 10/2022 isin dhageessisaa injifannoowwan lolaa faana ani du'ee Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa zoonii waraanaa cufa keessatti injifannoowwan jajjabduu gonfachaa jiraachuun barameera. Humni faashistii lola waboo kana dura dhaabbachuu dadhabees uummata nagaa manneen waaqeffannaa fi gabaa keessatti haleellaawwan qilleensaa fudhachaa jiraachuun barameera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii diina magaalota keessaa qulqulleessa jedhu jabeessee itti fufuun magaalota garaagaraa to'annaa isaa jala oolchaa jiraachuu haaluma kanaan godina lixa Wallaggaa Ona Laaloo Assaabii guutuutti dhuunfachuun aanaa 11ffaa to'achuu beeksise. Tarkaanfii sadaasa 6/2022 galgala toora sa'a 2 irratti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon godina lixa Wallaggaa Ona Laaloo Assaabii mooraa waraana bilisiginnaa bulchiinsa magaalaa Innaangoo keessa jiru 2 irratti fudhateen waraana bilisiginnaa haleellaa jalqabaan mooraa buufata poolisii aanichaa ganda duwwaa 2 keessa turan keessaa baafamanii turanii. Abdiin sabaa waboon tarkaanfii isaa itti fufuun haleellaa lalishaa mooraa waraana bilisiginnaa duwwaa 2 keessa jiruun taasiseen lafa baqannaa dhabuun aanicha guutuutti gadhiisuun magaalaa Gimbiitti galanii jiru. Aanaa kana keessatti humni maafiyaa maqaa mootummaan of waamu sarbama namummaa daangaa darbee jiraattota irratti raawwataa turan sagaleen qeerroo gabaasee ture. Lolli jabaan magaalaa Najjoo keessatti sadaasa 3/2022 eegalame sadaasa 7/2022 injifannoo gootichaan xummurameera. Tarkaanfii kanaan hanga gabaasni kun qindaa'utti waboon battalatti loltoota bilisiginnaa 102 ajjeesee 218 madeessuun dishqaa 1 bireenii 2 qawwee AKM 156 rasaasa AKM fi bireenii 8245 jororoo bireenii akkasumas uffata waraanaa dugda diinaa irraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo aanaa Najjoo fi bulchiinsa magaalaa Najjoo keessa badii tokko malee buufata poolisii magaalichaa keessatti hidhaman dararamaa turan 80 ol harka bilisiginnaa jalaa baasuun nagaan akka maatii isaaniitti galan taasisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii bahaa tarkaanfii fudhatee meeshaalee waraanaa fi konkolaataa diina irraa boojuu beeksise. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii bahaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Sheek Adam keessatti sadaasa 7/2022 haleellaa paatroolii diinaa irratti fudhateen 8 battalatti ajjeesuun garii madeessee jira. Tarkaanfii laalessaa kanaan qabeenya diinaa kanneen akka kilaashii AKM 7 bireenii tokko hidhannoo 6 qarshii 5,000 waraana weerartuu PP irraa dhuunfachuun dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromoof kan oolche yoo ta'u hidhamtoota isaan badii tokko malee qabanii deemaa turan nama 2 harkaa gad lakkisiiseera. Dabalatumaanis aanaa Meesoo Araddaa Daalachaa Gandaa Haaraatii fi Daalacha jidduutti sadaasa 6/2022 galgala humna diinaa sakattaa jedhee karaa gubbaa deemaa tureen dhukaasuun rasaasaan akaa'ee baaruudhaan macheessuun du'aa fi maduun adabee adda bittinneesseera. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo bahaa Shaggar keessatti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Lafoo fi qilleensarraan itti duulamaa ilmala isaa dhaabuu kan hin dandeenye gootichi abdii sabaa waboon Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti tarkaanfii gurguddoo humna diinaa irratti fudhachuu jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan gootichi onnee sibiilaa waboon sadaasa 9/2022 galgala bahaa Shaggar aanaa dugdaa magaalaa Maqii jalatti tarkaanfii laalessaa fudhateen waraana impaayiriitti paatroolii tokkoo fi Ayisuuzii tokko ibiddaan barbadeessuun humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuun awwaala tolchee jira. Tarkaanfii kanaan qabeenya diinaa hedduu
jiraatus galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu danda'eera. Dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee waraana bilisummaa Oromoo har'aaf qindeeffanne kanneen turanii waan hordoftaniif galatooma. Gaboonfataan ni kufa bilisummaan dhiigaa fi lafeen dhufa. Injifannoon uummata Oromoof. Dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo sagantaa keenyaarraa hanga xumuraatti waan caqastaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya sanbataan hanga walitti deebinutti hangasuu nagaan nuu tura. Injifannoon uummata Oromoo.